deebisee siinis akka dha'uuf erga gufatee darbee booddee gufitti iddootti deebisee darbanam. Maaliif irratti sana kan goote akkamitti yaadde? Bara sana ani magaalaa Finfinnee keessatti yeroon guddadhu maqaa bilisee jedhu baatanii guddachuun anaaf rakkisaa ture baay'ee. Maqaa koorraan sii kaasa. Maqaa kootiin maqaa koona jijjiiruyyuutti hin jedhee abbaa koo wajjin yeroo baay'ee wal lolaan ture. Because magaalaa Finfinnee keessatti maqaa bilisee jedhamuun waamamuun yeroo sanatti jechuudha baay'ee rakkisaa ture. Ani Oromoodha jettee afaan Oromoo haasa'uun iyyuu rakkisaa ture. Magaalaa akkasittiin keessa jiraachaa turre keessatti afaan Oromootiin ancarraasaa argadhee televezyiinii Itoophiyaatti mindeeffamee gaafan hojii sana jalqabu waan baay'eedha kan Oromoo jalaa dhokatee ture bara sana. Maqaan sun moggaasi sun akka inni deebi'uuf hojjechuu caala maaltu jira saba kanaaf. So kitaabicha nan argadhee anis miidiyaarra jira akka nama miidiyaarra jirutti ofii kootis ittiin hojjechuu nan danda'a. Garuu akkuma sila siin jedhee haadha loonii wajjin haadha loonii ittiin jedhan Zinnaash jechuun badhaanatti bara haadha loonii yaa Zinnaash Olaanii wajjin zinnuutti kanan kenne isheen qophii bashannanaa dhangaa hojjetti turte. Kitaaba sana akkan argadheeni kitaaba kana nama barreesse sanatu sagantaa wayii irratti akkas namaa hiruu naa kennanii gaazexeessituudha jedhanii naa kennanii jennaananii fudhadhe kitaaba sanaa. Kitaaba seenaa qabeessaa yeroo sana waan akkasii kun baay'ee ho'aayyuu ture waa'een inni magaalaa Finfinneedha. So carraa sana ani ergan argadhe maaliif ittiin hin hojjetamu? Magaalaa Finfinnee keessatti maqaawwan afaan Oromootiin turanii moggaasa afaan Oromoo maqaa naannoleen qabanii hamma maqaan isaanii jijjiiramee maqaa kan biraa ta'eera. Anu wallaalummaa kootiin maqaa koonaa jijjiirtiin jennaan abbaan koona jedhee maqaan kun narratti hafe bara sana bara. Kanaaf kan magaalaa Finfinnee immoo jalaa fudhatameera hooti erga kanaan deebi'uun danda'ate maal gatiin rakkina maalii qaba? Kunis jira, hiriyyummaanis jira, gaarummaanis jira. Walitti dabaalameetu kitaaba sana akkan ganneen jedheen kaa'i ittiin hojjedhu dhimma magaalaa Finfinnee ta'een kenneef zinnuudhaaf. Hin fuutee magaalaa Finfinnee keessa deemte ittiin hojjettee yeroo sana sagantaa babbareedaa ture kan isheen ittiin hojjechaa turte baay'ee. Erga kennitee fi booddee maaltu sitti dhaga'ama? Baay'een gammade. Baay'een gammade. Dhiyoo kana intarviiyuu wayii irratti dhaga'een ture isheen keessatti natti fakkaata kitaaba sana yookiin hin gaafanna Zinnaash. Bagan kenneef baay'ee natti tola. Biloo waltajjiin hojjetta turte dur amma waltajjii hojjechaa hin jirtu maaliif? Waltajjii duwwaatu hin ta'in hojii miidiyaa irraayyuu xiqqoo fagaadheen ture. Mudannoo wayii garuu akkati qabdu odeeffadheen ture waltajjii wayiituu geggeessitu sagalee kee ol kaasi xiqqoo ishee daddafi akkas jedhi iyyisiin jedhu jedhan. Kanumaan sagaleen koottee makko. Naqamtee irrattitu maaltu ta'e beektaa sana dura waltajjii tokkoon geggeessi. Waltajjiin suni dallaa OBN keessatti dallaa OBN ammaa yeroo sana televezyiinii Itoophiyaa ture achi keessatti gaazexeessitootaa fi namootuma achi keessaa yeroo sana pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Nabsii Saanii Amaaruu Baalamaayyoo fa'aa turanii keessummoonni baay'een argamanii achirratti waltajjii geggeessinaan jennaan tasgabbaa'ee sagalee kanaan waltajjii geggeessee bu'e. Naachirratti bakka baay'ee hin dandeessi bakka hin ta'a maal jedhanii bakka na hoo'isanii biliseenummaan duukaa deemtee sagantaa bashannanaa Naqamtee irratti waraabama isa dhaqxee hojjechuu qabdinaan jedhanii na fuudhanii dhaqanii. Kan maalii ta'a jechuudha qophii bashannanaa kan qophii bashannanaa ta'e jechuudha. Inni sun foormaalii ture pirootokoolii eegdee sirriitti performuu bakka achirratti tasgabbaa'ee waan hundumaa fixeen isaanis isatu isaan gammachiisee waan isaa na fuudhanii Naqamtee dhaqan. Naqamtee immoo gaafa dhaqanii dirree irratti eenyu wajjin hojjenna Aayidaa wajjin hojjenna. Isa booda maayikii nutti kennanii jedha Aayidaa maqaan talma jalqabame waltajjiin.
Na director achi dhaabatee sagalee kee ol kaas an sagalee kana caalaan qabu hin jedhe. Iyyuu danda'u kana caalaan hin iyyamaa hin jedheen. An silas iyyee miti kaachis kan isaan na waamani. Nani kun mudurreedha waan ta'eef ol kaasuu qabda sagalee kee amma kanatti taanee sirba beelota isinii dhufaa kanatti taanee kana haamilee qaba harka keessan akkas godhaa eessaan fidareen sagalichoon jiru. Sagaleen koo furdaadha malee hin danda'u baay'ee jecha. Kana caalaa hin iyyuu sagaleen koo hin jedhenne daayireektaraa. Lafa kaayee hin sokke kama eekii waan hin godhane. Sagantaan sun akka sanatti darbe. Gaafa sanaati isaanuu nawwamne anis badhaamti.